isiniif haa ta'u hordoftoota Gizuu Tube biyyoota alaa fi biyyoota keessaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti waaqayyoof galannaa ta'u baga nagaa taatan hundumti keessan tole guyyaa har'aa viidiyootiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee ajaa'ibaadha jechuudha. Egaa kan akka viidiyoo kana waraabu kan na taasise miidhama obboloota keenya shamarran biyya Arabaati jechuudha. Obboloonni keenya biyya Arabaa yeroo baay'ee egaa hammeenya keenya malee gaarummaa keenya namni badanuu hubatu hin jiru. Haa ta'u egaa nuyi waliif beenna. Haa ta'u guyyaa har'aa gaafiif deebii shamarran keenya biyyoota Arabaa jiranii shamarran 5 jechuudha qabadheen dhufee jira. Shamarran kana maal gaafatta yoo jettanii kanin gaafachuu barbaadeeru mudanoo rakkoo isaan eerfoonii yookaan immoo simmaa irratti qabanii jechuudha. Akkuma beektan isa kanaa jechuudha. Namni kana wallaalee jira jedhee hin yaadu. Hundumti keenya moobaayilii fayyadamna waan ta'eefi sagantaa garaagaraa dhaggeeffachuuf akkasuma muuziqaa garaagaraa dhaggeeffachuuf akka amantaa keessaniitti jechuudha. Namni kana of harkaa dhabee jira jedhee hin yaadu. Haa ta'u malee kana irratti miidhaa yookaan immoo mudannoo kan qabanii jiru jechuudha eerfoonii kanarratti. Egaa shamarran keenya 5 kanattan isin dabarsa. Mee gaaffiin ani isan gaafadhu miidhaa yookaan mudannoo maalii qabdu eerfoonii kanarratti jedheeni kan ani isaaniin gaafachuuf jiru jechuudha. Kanaaf mee turtiin keessan viidiyoo kana waliin haa ta'u. Keessanuu nagaa jirtu fayyaadhaa warri tuufi gizoo jalatti argamtan isinii jechaa. Mee falli eerfoonii maalii mudannoon ani qabu keessaa inni tokkoof inni rakkisaa inni baay'ee dhiibbaa guddaa jireenya kootirratti ikoonoomii kootirratti illee kan uumaa jiru. Maali yoonaan jettanii na gaafattan eerfooniidha. Egaa akkuma ilaaltan adii gurraacha booranan biteetoo karariidhanii halluu isaallee jijjiiree na rakkisaa jira. Maallaan jettu maalla gorsitu maali fallisaa ani mudannoon ani qabuu fi rakkoon ani qabu inni tokkoof inni jalqabaa. Akkuma ilaaltanii rakkina eerfooniiti. Rakkina eerfooniin qaba maallaan jettu kanarratti nan gubadhee maaluumee eessattiin kassasaa farda beetiin isaa eessatti argama. Qorichi yoo jiraate immoo kan itti fayyuu danda'u eessatti argama. Eerfoonii malee immoo silkii fayyadamuun naaf hin mijatu naatti hin tolu. Kanaaf giddeetaa na barbaachisaanis bituun dhiisu innis tabalaasha'uun dhiisu. Mee garam deemnu maal jettu jarana maalla gorsitu warri tuubii gizoo jalatti argamtan hundumti keessanuu koomentiidhaan lafa na godhaa. Mee falli kun fallisaa maali jettu akkuma koommoo warri mudannoo kana qabdan maallaa wayyaa mee walitti tabaa walii gallee fala tokko uumuu qabna malee nu kassarse dhuguma nu kassarse dhuguma isa jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu obboloota koo Gizuu Tuubii carraa kana laattee mudannoo kiyya akkan ibsadhu waan naaf firteef guddaa eebbifamii galatoomii. Egaa mudannoon eerfoonii kanaan narra ga'e mudannoo baay'eedha. Akkasuma obboloota biraallee akkasiin gahaa jedheen yaada. Yaa'u yeroo baay'ee eerfoonicha waan fayyadamnuufi eerfoonii kun egaa mindaa keenya illee adda qooddanna illee osoo hin jedhellee waan nama qaanessu miti. Eerfoonii tokko ani guyyaa tokkotti fayyadame jechuun akka waan ji'a lamaatti itti fayyadametti yaada baay'een gammada. Yeroo itti guyyaa 3 faatti illee naala inni hojjechuu dhiistu jira. Tole gaaffii na gaafatteef baay'ee isaa galatoomii Gizuu. Egaa mudannoo qabdu keessaa tokko naaf himinaan jettee jirta. Mudannoo baay'ee qabaachuu hin danda'a. Isa keessaa garuu waa'ee eerfoonii kanaan dubbadharra jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf baay'eedhuma tokko na agamsiisedha. Baay'ee jechuudha. Kanaaf dubbachuu barbaade. Eerfoonii guyyaadhuma guyyaattan bita. Birriin qabu kanuma irratti fixanii wacii biraan qabu waciin koonni guddaan kanumadha jechuudha. Yoon bitee naaf hin bulu. Amma toon gargar hiikee meeqa akka inni ta'u beektaa? Garuu addaan naa hiikkachuu dide akka kunoo hidhaa warra xunqaa'ee jedhanii sana akkuma kanaan agalaa ta'e maaliif immoo naashiin gubattee hin gattuu yookiis naannii hojiirraa
hojiin ala ta'inaan jechuu dandeessa. Garuu hin gatu beeki birrii kootiin hin bite. Fuudhee tangalaa maatiin finyoo isaa wadaroo isaatti micciiranii ittiin horiyaa hidhatanii yookiin immoo ittiin dallaa ijaarratanii ittiin fe'isa fa'aasa jedhan sana mitire isa fa'aanii ta'a jedhee yaada. Fudhadhee hin gala maaf hangata hin gatu birrii koo bite. Akkamitti akka hiikan hin beeku. Gizuu carraa kana naalaachuu keef guddaa eebbifamii haala sammaa ilaalchisee waan hin dubbadhuun qaba. Yeroo kamiyyuu sammaan gurra kiyyarraa hin bu'u. Sammaa malee sagantaa dhaggeeffachuun hin mijatu. Haa ta'u malee karaa sammaa kana mudannoo baay'eetu jira. Yeroo bitamee tabalaasha'u yeroo waa'ee deddeebi'ee wantoota akkasiitu mul'ata. Haa ta'u malee innis tabalaasha'u hin dhiisu. Anis immoo bituu hin dhiisu. Mana bira jiran kan isin argisiisuun barbaada. Inni kunis sammaadha. Tokko. Akkasuma immoo dabalata inni kunis sammaadha. 2. Inni kunis sammaadha. 3. Inni kunis sammaadha. 4. Inni kunis sammaadha. 5 jechuudha. Kana fakkaata oolmaa sammaarraa eebbifame. Baay'ee nama gaddisiisa obboloota koo. Egaa isin birallee mudannoon kun akka jiru nan amana. Egaa maal goona akkuma qurxummii bishaan malee jiraachuu hin dandeenye nuus eerfonii malee jiraachuu hin dandeenyu. Kun dirqama keenya jaallannees miti. Yoo irraa fagaanne humnayyuu hin qabnu. Dhugaanii humna hin qabu. Eerfonii malee hojiimti madaamiyyuu natti hin tolu jechuudha. Na birallee kunoo kanatu jira jechuudha. Egaa miidhaa fi faayidaa yeroo baay'ee wal bukkee waan jiraniif homaa miti. Egaa jajjabaadhaa jechuun barbaada. Haa ta'u egaa gaafiif deebiin keenya ammas ittuma fufaa. Turtiin keessan viidiyooma keenya waliin haa ta'u gara umaatti maaltu akka jiru walumaan ilaalla. Tole Gizuu koo galatoome. Wanti kun ageessistuun sagalee kanaa jechuudha. Waan isheen irratti hin hojjenne hin jiru. Haa ta'u garuu keessumaa jechuudha. Nan ishee jaalladha garuu maaliifi. Kanaafi dhugaa dubbachuuf taanaan ani yeroo hundumaa keessaa yeroo dhukkubni dhufee suuqiin hundi cuccufamee tokko guyyoota muraasaaf yeroo sana na jalaa gubate baay'ee tokko na aarsee ture. Amma garuu tooftaasaa bareerani. Tooftaasaa isinitti immoo maal akka ta'e tokko kana fayyadamaa. Laastikii akkasii kana bitaatii kirriisaatti itti hojjetadhaatti keessa galfadhaa jechuudha. Yoo kun ta'e yeroo martanii keessanii sin jalaatiin gubatu inni walitti hin xaxamu carraa dafee gubachuun qabu. Kun lammaffaadha. Inni tokkoffaan garuu gosuma bilbila keessanii sana bitaa jechuudha. Bilbilli keessan Saamsungii yoo ta'e ageessistuun sagalee kunis dhiisuma ta'uu qaba. Sababiin isaas kan haarawi fuuneetu Saamsungii irratti fayyadamna taanaan laman bulu. Chaawusiin jedha jechuudha. Ani yaalee akkanatti bira ga'e amma waaqaaf haa galatu naa barakachuu jalqabeera jechuudha. Egaa shamarroonni keenya jechuudha. Eerfonii waanuma jaallataniif baasanillee baalatti hin darbine jechuudha. Kan mata balaashee qabatanii taa'u jechuudha. Kuni jaalaluma. Kanaaf egaa obboloota koo viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Obboleettii keenya obseen deebii gahaa nuu laattee jirti. Kanuma bilbila keessan fakkaatu fayyadamaa jettee jirti. Hamma tokko isiniif tura jettee jirti. Deebii uummata kanaaf laachuu keetti guddaa galatoomi jedha. Egaa obboloota koo turtiin waliin taasistanii hundumaaf guddaa galatooma. Baay'een isin jaalladha. Guddaan isin kabaja. Akkasuma subscribe gootanii like share gootanii warri na jajjabeessaa turtanii eebbifama. Akkasuma maatii koof haaraa kan taatanii subscribe gochuun maatii kootti dabalamaa. Shalom.